ashama kabajamtoota ilmaan oromoo qaqqaalii waan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii nagaa kootee alhamdulillah isinis baga nagaa jiraattan isiniin jecha bakkuma jirtanitti nageenya hoosina dhaqabu isiniin jedha. Egaa har'as jechuudha akkuma baramee barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Barumsichi kan har'a isiniif dhiheessu kun jechuudha haala kamiin akka haala kamiin bilbila keenya maqaa keenya fuula bilbila keenya irratti maqaa keenya barreessinee waan barbaanne jechuudha. Takkaahuu maqaa takkaahuu yaada keenya barbaanne barreessinee walumaa galatti jechuudha ittiin fuula mobaayilaa keenya irratti bifa viidiyootiin deeffachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana garuu hangana isiniin jechaa jechuudha. Chaanaalli kiyya kan duraan barumsa irratti isiniif dabarsaa ture jechuudha. Guutumaan guututti waan na jala ogguramee jiruufu kanaafuu isa haaraa kanarratti barumsa hedduun isiniif dabarsaa jira. Barumsichi chaanaala kiyya duraanii irra ture hundisaatu guutumaan guututti YouTube irraa badee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barumsa an duraan isiniif dabarsaa ture gonkuma online irraa argachuu dandeessanii guutuun guututti ogguramee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf YouTube haaraa kanarra chaanaala haaraa kanarratti isiniif dabarsa. Subscribe, like, share gochuudhaan cina dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jecha gama barumsicha keenyaatti hogguu dabarru barumsicha keenya haaraadha. Appilikeeshinicha 3D My Name Live with Wallpaper kan jedhu kana jechuudha. Appilikeeshinichi kun bifuma argitan kanaan gabbuufna hogguu gabbuufne jenne haala kanaan hin banna hogguu banneetiin jenne fakkeenyaaf bifa kanaan nuuf bana hogguu inni nuuf banee hayyama inni nu gaafate hunda kenninee fi haala kanaan hogguu bannee kaane jechuudha. Eessatu hin jennaan amma bakkitoo start jettu kana to'ina jechuudha. Ne argitan jedhee yaada kuno isii tana jechuudha. Amma xiyyaan isinitti mul'isaa jiru tana start bakka jedhu kana ni to'ina bakka start jedhu kana hogguu nuti to'ineetiin jenne haala kanaaniin maqaa barreessi jedhaa jira. Fakkeenyaaf amma barsiisa Oromoo Arsiiddoo Laappee jedhee barreessu yoo uume homa fedhe jedhee barreessu mee fakkeenyaaf amma homa natti tole tokko haa barreessu jedhu fakkeenyaaf mee amma Gadaa Bilisummaa Network kan jedhu chaanaala lamaffaadha mee isa haa barreessu. Isuma kana barreessu jechuudha gabaabinumatti Network haala kanaan jechuudha. Gadaa Bilisummaa Network jedhee akkuma isin argaa jirtan kanatti barreessee jira jechuudha. Kanaaf mee walumaa galatti haala kanaan hogguu barreessinee jennee akkam goonaa eessatu warroota Gadaa Bilisummaa kan jedhu fakkeenyaaf qubee yoo hedduu dheerate jechuudha nuuf hin fudhatu qubee hanga qubee muraasa qofaa kan inni nuuf hayyamu jechuudha. Maqaa dheeraa nuuf qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma okay haa jedhuuni mee fakkeenyaaf irratti okay jedhaani haala kanaan hogguu okay jedhee kunoo akkanatti naaf bifa kanaan naaf barreessaa halluu isaa jijjiiruuf wantoota garaagaraa teekistii kunoo jala kanatti dubbisa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanatti add name jedha kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Text fonts jedha ammallee text color jedha waa baay'ee jira jechuudha. Kan inni zoora kanallee jijjiiruu yoo barbaanne fakkeenyaaf tube size kan jedhu kana ni to'ina hogguu to'inee jira xiqqeessuu fi guddeessuu kana haala kanaan jechuudha. Akka xiqqeessuu dandeenya haga dhumaa akkana ol guddisuu dandeenya lakka akkana deebisuu ana fakkeenyaaf aga mobaayila kiyya guutuu irra dhiisaa jedhu fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Jala kana waa baay'ee jira isin keessa hin ta'in tokko tokkoon laaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf haala inni ittiin zooru kanallee walumaa galatti bifa barbaadan irratti halluu barbaadan irra jijjiiruuf fakkeenyaaf anamma halluu inni irra jiru kan irraa fakkeenyaaf kanatti jijjiiruu yoo barbaade haala kanaan kanattis jijjiiruu yoo barbaade kunoo haala kanaan jechuudha jijjiiruu danda'a. Walumaa galatti halluu barbaadan irratti anamma halluu kanan natti tolee jira haa jennu fakkeenyaaf haala zoorinsa isaa illee jijjiiruu yoo feetan jechuudha. Kunoo jalqabarraa shop select kan jedhu kana jechuudha. Isa kana to'inaa hogguu to'ineetiin jenne amma fakkeenyaaf ka jalqaba speer kan jedhu jira deebi'ee ammoo mee isarra jira jechuudha. Ammaan kana yoo kalamaffaa kanarratti as jijjiirre bifa kanaan nuuf deebi'a jechuudha. Garuu isa kanarraa anamma ka filadhu isin feetan kanaanillee dhiisuu dandeessan anammoo isa kana kan jalqabaa kana isumatti natti tola waan ta'eef isa filadha gabaabumatti haala kanaan jechuudha. Isin waan feetan barreessuu dandeettanii fakkeenyaaf text color jedha text jedha kunoo text fonts jedha kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Haala kanneeniin keessa deddeemtanii add name jedha fakkeenyaaf amma add name ka jedhu yoo gattu tokkoffaa barreessee jira. Yoo barbaade isa kana haa jijjiiru mee fakkeenyaaf anamma waan barbaadetti haa jijjiiru mee anamma fakkeenyaaf mee waan biraatti haa jijjiiru haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma jijjiireetiin jira jechuudha. Shamsaddiin Oromoo kan jedhu irratti haala kanaan hogguu barreesse kunoo akkuma argaa jirtan kanatti kunoo Shamsaddiin Oromoo jedha haala kanaan jechuudha. Wee amma fuula irratti deeffachuuf gubbaa irraa
ni argitan jedhee yaada bakkitoo gubbaa irratti isiniif mul'atu kana jechuudha kuno isa kana jechuudha set wallpaper kan jedhu kana irratti ni tuyna jechuudha akka oguu godhi tuyneetiin jenne haala kanaan nu dhufa jala kanatti ammoo set wallpaper kan jedhu ni jira jechuudha amma set wallpaper kan jedhu kan jala kanaan tuyna home screen qofa irratti deebisuu barbaadamu home screen in the lock screen ka yeroo qulfiin banamee qofa irratti deebisuu barbaadamu ka yeroo banamee irratti deebisuu barbaadada yoo ka yeroo qulfiin banamee irratti deebisuu barbaadan ta'e kan jalqabaa kana filanna jechuudha kan yeroo qulfiin qollofameef kaan illee se'alachuu akka qulfii irratti illee akka nu mul'atu barbaanne kan lammaffaa irra jiru kana tuyna jechuudha fakkeenyaaf amma mee kan home screen haa jedhuuni home screen waan jedheen keessaa ba'uu fakkeenyaaf seet erga jedhee kuno haala kanaan akkuma argaa jirtan bifa kanaaniin akka ajaa'ibaatti kuno akkuma argaa jirtan kuno haala kanaan jechuudha wallpaperii kiyya akka ajaa'ibaatti bareechisee jira jechuudha barumsi keenya karaadha kana fakkaata barumsa birootiin hanga walitti deemutti turtii gaarii isin jecha garuu as dhiifama jechuudha warroonni appilikeeshinicha eessa argana jettaniif Play Store keessanii jira Play Store keessa hogguu galleetiin jenne jechuudha 3D my name live wallpaper kan jedhu kana ni barreessina hogguu barreessine haala kanaan sarchi irratti goon hogguu sarchi gooneetiin jenne jechuudha isa meeqaffaarra jiru jennaan isa afuraffaarra jiru kana filanna jechuudha kan jalqabarra jiru illee miti kan biraa buufattanii nuuf hin dalagu soba dubbatta akka hin jenne jechuudha kunoo isa afuraffaa irra jiru ni argitan jedhe yaada isa kana filattan jechuudha hogguu isa kana filattanii gabbuustan waan tokko isinin gaafatu walumaa galatti uumaa porsosi tokko illee hin qabu kunoo isa kana jechuudha gabbuufannee akkuma jenneen haala kanaan barreeffama waan garagaraa ka isa keessa jiru laalaa jijjiiruu dandeessan barumsicha keenya karaadha kana fakkaata isinin jecha barumsa birootiin hanga walitti deebinutti like share subscribe godhaa isinin jecha turtii gaarii